Koi yeroo tokko dhaqeen teessotti hafdee dhufa. Ha? Maal jechuudha jedhana kun? Ha? Akki boqee isheen deebisaa yaaqi. Malee. Akkana jedhi malee. Akkana malee. Akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota keenya nagaan keenya kabajaaf jaalala ulfinaa bakka jirtan utuun dhageessan isin dhaga'u nu hordofaa nu waan bu'aa aappii kana warri hin qabne ni buufattu kaawin maaster jettanii orjinaalii isaa liinkii yuutuubii kana jalatti ni koo'etti jalatti ni kaa'eera abbaan hin qabne achi buufattanii warri buufattan immoo bakka walakkaa kana ni filattu achi booda sababni kana filannuuf yoo silkiin keenya dalaga ciisee waraabame 916 kana filannaa yookaan immoo 916 yoo silkiin ol ka'ee dhaabate akkuma inni jiru kanaan jechuudha. Yoo immoo guutuu ta'e bakka kana filanna garuu irra caalaa silkii yookiin ol ka'ee dhaabate bakka kana filannaa yoo dalaga ciisee bakka kana filannaa achi booda ammaas filannee san booda kallattumaan miidiyaa bakka jedhu kana rukunna achi booda bakka viidiyoon keenya itti waraabame kaameeraa keessatti waraabama waan ta'eef achi keessan seenna san booda viidiyoon keenya haala kanaan asitti arganna. Wanti isin hubachuu qabdan irra baay'een isaa wanti isinii galuu dhowwu viidiyoo isa jalqaba yeroo waraabamu kana orjinaalii isaa waraabbii isaa kana hordofuu dhabuudha. Isa kana hordofnaan isinii galuu dhabu. Akka kanatti yoo waraabbattan fakkeenyaaf tariitii bakkees yoo ta'e isinii mijaa'uu duubaata garuu yaa'oo abbaan mijaa'eef dalagachuu yoo bifa kanaan hin taanes bifa biraatiinis kan hojjetamu jira akkuma kana hojjetame haa ta'u okay amma normaal isaa hordofaa gaa viidiyoo isa kan sagaleen lama wantiin waan hin waraabneef sagalee isaa irraa balleessina haasa'uu yoo barbaadanii haasoftanii yoo haasa'uu hin barbaanne callittaniituma agarsiiftu gaafa akkana gadi baatan bakka kana miila keessan bakkee baaftaniittu carqii irraa jechuudha gaafa ol dhuftanus mataa keessan daarii gara kanaatiinis adda barriirra ta'uu qaba. Yoo kana dhabeen ta'u adda barriirra ta'uu qaba. Ol dhuftanii deebitanii geessitanii ol deebitanii jechuudha. Okay. Normaaliin viidiyoo isaa kanaa jechuudha. Haasaan kun haasaa san dudduuba irratti dabalee yoo jaallattan itti dabaluu dandeessanii yoo isin ta'uu baate immoo bakka kanatti kuttan. Bakka kanatti akkana rukuttanii bakka maqasii kana rukuttanii dudduuba kana itti kuttan. Okay. Viidiyoon guutuun isaa hanga kanaa jechuudha. Sagalee isaa kaasna. Koi yeroo tokko dhaqeen teessotti hafdee dhufa. Ha? Maal jechuudha jedhana kun? Ha? Akki boqee isheen deebisaa yaaqi. Malee. Akkana jedhi malee. Akkana malee. Okay. Laaltanii viidiyoocha. Dakaa'inna ol dhufuus asiif achiin daddabne. Fakkeenyaaf otuu yeroo dakaa ol dhufu gara kanarra ol dhufee dogongora ta'a. Adda barrii sanaan dakaa ol dhufuu qaba. Okay. Erga ol dhufee jedhee bakka kanatti dudduubatti deebisee bakka miilli isaa bakka kanatti gadi ba'ee jirutti gad deebisee eessa dhahaa bakka kanatti akkana dhahee bakka kanatti akkana fidee bakka bakkee bahee jiru kanatti keessa galee jiru kanatti bakka kananidha. Isa olii kana irratti rukuta. Maal godhanni olii kun footoo kaasee silkii keessan keessa galcha bakka kam kaase bakka inni keessoo dakaa sana jiru kaase. Okay. Amma kallattumaan akkuma kanatti dhiibnee eessa rannaa okay walakkaa rukunnee keessaa baana.
Gaafa keessaa baanu aappii kana qabaachuu isin barbaada. Aappichis kunooti. Aappii kana qabaachuu isin barbaada. Gadi buufattu aappii kana. San booda akkanatti rukuttu. Erga sanaas waan baay'ee si rakkisu miti bakka kam akkasii kana rukuttanii. San booda footoo amma kaafattan news footoo jedhaadha kunooti asitti rukuttan. Footoon amma ka'e kunooti jedhu. Okay. Erga inni footoo kana isinii baasee akkana ol buttanii akkanas akkana buttanii gara kanatti akkana buttanii gara gadiittis buttanii gara naannoo kana hunda isaatu adii isii kana akka inni fakkeenyaaf amma akkana ta'uu qabu akkana bakkee ba'uu qaba. Okay, san booda okay itti hittan. Bifa kanaan akkanatti isinii fida. Irraa balleessiidhaadha kunoo. Kan irraa balleessiidhaadha. Isin as buttanii gara gadii kanatti bakka kana rukuttuu akkana olitti buttuu hin biceessituu haala barbaadaniin irraa balleeffattu jechuudha. Okay, akkas gootanii xirsiisaa kana naannessitanii akkanatti eeggattanii hamma adii kana lafattis gurraacha qofaan biftanii hamma adii kana itti balleessitu. Okay, erga kana akkana gootanii booddee bakka kana ni rukuttu. Gadi buusaa bakka kana rukuttanii gadi isinii bu'eedha jechuudha qafoo silkii keessanii keessa. Asii sokkee qabattanii bakkuma kana rukuttanii bakka awwaalaatti deebitan kaan maastar isaa awwaalaatti. Gaafa deebitanuu bakkuma kana jira. Amma bakka kanarraa miidiyaa amma immoo miidiyaa silaa asii fudhataniiti amma immoo as rukuttan. Erga as rukuttanii bakka kana ni dhuftu. Asitti miidiyaa jedha bakki footoo keessan itti citee galuu egaa silkii keessan keessatti dubee kaa ankoo as naa galaa. Achi booda bakka kana dhufeen fudhaa asii footoo kana fudheen achi booda bakka kana rukuta. San booda asii rukuta. Okay. Achi booda akkas godheen hanga inni ol dhufee gad deebi'ee keessaa gadi bahuun geessee gaha. Fakkeenyaaf miilli isaa gadi bahee uumeera. Okay. Amma erga akkana godhee bakka kana rukunnaan yoo inni fakkeenyaaf yoo inni bakki kun sirrii isinii gale sirrii gale hamma sirrii galuu didee sosochoo ala laddee kanatti kunoo garaagarummaa mul'isaa. San maaliin godhadhee bakka kana dhaheen eddee kana dhiiseen bakka ofiitti deebi'een qubaan bakka kana qabee eddee kana laatii kana qabeen akkanatti guddisa. Akkas godheen akkanatti gadi dheeressee qubaanii walirra buusa jechuudha walitti qixxeessee. Okay. Meelaalaam. Qoy yeroo tokko dhaqeen teessotti dedduuba. Maal jechuudha jedhana kun? Akkiin bogeesseen deebisaa yaagi? Malee. Akkanidha malee. Akkana malee. Waan tokko waan nama rakkisuu hin qabu bakka kanatti yeroo inni irraa bahee itti dhufu bakka kanatti sosochii wayii qabaachuu mala. Bakka kanatti sosochii wayii qabaachuu mala. Sosochicha immoo hanga inni wal qixxaatutti quba keessaniin quba lamaniin bakka gara oliif gara gadi qabdanii akkana guddiftuu hin biceessituu hin guddiftu. Akka inni hin sochoonetti gootu jechuudha. Okay. Kanuma jechuudha. Galatoomaa ulfaadhaa.
bakka gadi buufatan immoo fakkeenyaaf sagalee tokko sagalee fakkeenyaaf sagalee kolfaa waan nama wanti godhu buufachuu barbaadan miidiyaa bakka kana rukuttanii laariikii rukuttanii as miidiyaa bakka jiru kana rukuttu achi booda bakka silkii keessan keessatti gadi buufatanii qabdan dhugaasintu beekaa san booda ni rukuttu achi booda fakkeenyaaf wanti kolfu kun eessatti argama yoo jedhe fakkeenyaaf silkii koo keessaa waan hin qabutti fakkeenyaaf kanuma tokko qaba yoo jedhe kana qaba yoo jedhe kana immoo bakka kana akkana gad rukuteen qubaan iddee kana isa gadi isa nama gadi buuse kana akkana rukutee kirrittiisiin kun irra bu'uu ilaaleen bakka kana dhufee san booda bakka kana rukuta achi irraa itti godha isa olii kana san booda bakka kana akkana rukuteen dileet godha maafan dileet godhe sagalee asitti naa baaseera kunoo sagaleen isaa asitti naa dhufeera jechuudha amma bakka barbaadan irraa kaaftanii hamma fakkeenyaaf an sagalechaa eessarraan kaasatti maal jechuudha jedhana kun sagalechi sirrii miti dhiifama waan sagalee qabu ta'uu qaba sagaleen qabu wantichi sagalee qabu ta'uu qaba sagalee fakkeenyaaf kun sagalee qabana fakkaata sagalee qabame maal jechuudha jedhana kun Aki bogi sendiri lagi. Maal jechuudha jedhana kun Aki bogi sendiri lagi. Akkasii jechuudha bakka kana rukuttanii san booda ekispoortii jettanii san booda kana lakkaa'ee gaafa fidee isinii baasu gadi isinii buuseera jechuudha galatoomaa ulfaadhaa fayyaa ta'a.